Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuna ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan akkam nagaa jirtu. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala Mahadiitu dhuftan hundi keessan chaanaala kana subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu gaa chaanaala kanarratti ergaan viidiyoo hin maxxansini waggaa tokkoof waa lakkoofsiseetiin jira jechuudha. Garummoo haalli naaf hin mijanne waan ta'eef hordoftoota kee baay'ee tokko dhiifama isin gaafachuun barbaada. Akkuma beekamu gaa chaanaalli kee kun na adabee ture. Waggaa tokko oliif akkaan viidiyoowwan adda addaa irra poostiin goone akkasuma kaaniin poosti godhus maallaqa naaf hin herregu jechuudha, waan biraatii miti. Garummoo ammaan tana bifa haaraan deebi'eetiin jira. Akkuma beekamu gaa chaanaala kana irratti wantoota isin bohaarsan, isin bashannansiisan akkasuma immoo odeeffannoowwan waqtaawaa baay'ee duraan isin biraan gahaatiin ture. Garuu ammoo waggaa tokko as waa takkallee irratti poostii hin goone. Hordoftoonni kee akka duraanis mumkin iimeelii kanallee jijjiirrachuu danda'u, mumkin YouTube chaanaala biraallee haaraa banachuu danda'u. Garuu ammaan tana hordoftoota maayyuu waan hin qabu natti hin fakkaatu. Yoo kamti qaate namni lama sadi jiraachuu hin oolu. Irra baay'een ijoolleen keenya iimeela ni banatu. Garuu ammoo paaswordii iimeelaan beekanii gaafa bilbila jijjiirratan yookiin ammoo akka tasaa iimeelli isaanii kan jalqabaas waa jalaatee san keessaa baasanii kan biraa banatu jechuudha. Amma chaanaalli kun yoo kamti qaate hordoftoota 10,000 galaa jira. Garuu ammoo kana keessaa namni lubbuun jiru nama meeqa akka ta'e hin beeku. Ani mee viidiyoo kanarratti kan isin ilaallu ta'a. Egaa akkuma beekamu chaanaala kana irraa yoo kamti qaate waggaa tokko oliif fagaannee turre. Amma garuu irratti deebinee jira wantoota isin barbaachisan isin biraan gahuudhaaf jechuudha. Akkuma beekamu gaa yeroo ammaan tanaa diinonni keenya bakkoota adda addaa jiran sooshaal miidiyaawwan kana fayyadamuudhaan uummata keenya baay'ee isaanii salphisaa jiru jechuudha. Odeeffannoon maaliif isaan miidiyaa feesbuukii qabu, yuutuubii qabu, tiktookii qabu. Garuu ammoo uummanni keenya kuni gara yuutuubiitiin illee dilas maraa miti. Asirratti namoonni keenyaas wanti jarri daawwatan waa'ee dhuma jaraa kanaa jechuudha. Namni keenya ka itti deddeebi'ee yuutuubii kanarratti illee waa poosti godhullee hin jiru, hin argines. Garuu ammoo gara fuulduraatti anis gahee kiyya bahachuudhaaf qophiidha. Uummata kiyyaaf sagalee ta'uudhaaf wantoota isin bohaarsan, wantoota isin bashannansiisan hojjechuudhaaf jechuudha. Ijoolleen Oromoo hundi keessan yuutuubii banadha. Yuutuubii banachuun isinuma fayyada. Gama kanaan uummata keessanis sagalee ta'a, gama kanaan ammoo isinis waanuma daatuma itti waa poosti gootan kanaa irraa fayyadamtu jechuudha. Namoonni keenya bakkuma ofii isaatiif waa baasee fayyadamu malee bakka fiifillee baasanii irraa fayyadaman kana baay'ee hin jaallatu jechuudha. Amma feesbuukii irra oolu. Duraan feesbuukii turan, amma immoo garuu tiktookitti galanii tiktookuma kanarraa iyyuu harka 100 keessaa nama meeqaatu akka galii argatu hundi keenya iyyuu ni beekna. TikTokin akkuma daataa nyaatu san yoo ati itti fayyadamte garuu maallaqallee sirriitti siif hin kafala. Duraan wanti kun hojjetaan turre. Amma garuu ji'a kana har'a guyyaan meeqana guyyaa ji'a kana akira jechuudha. Guyyaa 28 ji'a lammaffaa kana irraa kaasee innis gaa akkuma yuutuubii maallaqa nan kaffala jechaa jira. Ijoolleen keenya baay'een amma tiktokitti galanii jiru iyyuu. Mee waa hundaafuu walumaan ilaalanii kafalaa fi hin kafaluu isa. Namoonni tiktokiin keessan 10,000 ol dabre. Tiktokii keessan asumaan monotaayizii godhadhaa irratti hojjetadhaa isiniin jenna. Maaliif dhaamsa obbolummaati. Ofii keenyaaf qofan fayyadamnu, hundi keenyaa waluma isin fayyachisiifna. Namoonni tiktokiin keessan 10,000 ol gahe yoo jiraatan akkaataatti monotaayizii godhatte yoo ka wallaatan ta'e koomentii jalatti barreessaa akka itti monotaayizii godhachuu dandeessan isinittiin himaa jechuudha. Akkuma beekamu gaa chaanaala kana irratti wantoota isin barsiisan, isin bohaarsan, isin bashannansiisan jedheetiin yaadu hunda qabadhee isin fiduudhaaf qophii xumureetiin jira. Mee hordoftoonni kiyyoo haala kamiin akka isaan nasimatan walumaan ilaalla. Viidiyoo kana irratti namni amma dhufte mee laayikii nuuf tuqee akkasuma ammoo share nuuf godhi hiriyoota kan kee biraan nuuf gahi. Viidiyoon kun chaanaalli kun yoo kam xiqqaate guyyaa 2 keessatti subscribe 10,000 guutuu qaba. Nama 400 moo 300 fi wayitu hafe na fakkaata. Namni 300 kun Oromoo miliyoona meeqatu jira. Kottaa subscribe nuuf godhaadha. Chaanaala kun asuma jalaan jira.
subscribe godhaa nu jajjabeessaadha. Video keenya kanas nuuf daawwadhaa. Daqiiquma takka yookiin sakanduma takka gadi tuuxanii hin deeminaa please. Daqiiqaa 2-3 takka nu tattaatuma nuuf laala. Yoo isin ammoo hamilee nutti hartan nutis wantoota san caalu isiniif hojjannaa jechuudha. Yoo isin ammoo nuuf hin laalle eenyu abbaa keenyaa bira geeffan? Eenyu abbaa keenyaa bira geeffan? Kanaaf yeroo ammaan tana ammoo social meediyaan baay'ee ummata keenya fayyada. Ummanni keenya social media ka irra isa miidhaa jiru jira, ka isa fayyadaa jiru jira. Kanaaf ammoo nuti dhaloota waa furu ta'uu qabna. Akkuma dhaloota qubee jedhamne sana dhaloota waa furu ta'uu qabna. Yeroo duraanii warri ollaa keenyaa habashoonni kun maal nuun jechaa turanii afaan Oromoo raadiyoo cabsaa. Afaan Oromoo akkasiin ta'u, afaan Oromoo akkanan ta'u nuun jechaa turan. Garuu har'a afaan Oromoo afaan Googilii ta'e afaan Oromoo raadiyoo cabsan argine gara afaan federaalatti deemuuf deemaa jira jechuudha. Akkuma beekamu warri ollaa keenyaa tokko immoo har'a boohaa jira. Sooftii kennaaf please. Sooftii kennaaf afaan Oromootiin dhuguma yoo kawaa waaqa ofii kadhachuun akkasiin nama boojjisee uummata salphoo akkasii ana argeetuma iyyuu hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf addunyuma kanarraayyuu ummata dimokiraasiitiin amanne ummata kiyya malee akka jiratanii argee hin beeku akka mataa kiyyatti jechuudha. Maali namni akkana? Mee yooma Oromoon afaan isaatiin waaqa isaa kadhate maal rakkoo qabaadha? Isaanuun hin beekne malee garuu immoo kaayyoon isaanii waan biraati. Har'a waan amantaaf quuqamtu fakkeeyte aartistoota jaraa irraa hagabar wannatti gadi baatee ijaa jirti jechuudha. Maal godhan gaasaa abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsaa jedhu mitiira. Kanaafuu uummanni keenya Oromootis jabaadha. Waan gaarii gootan dhuguma ka akkanatti silaa afaan Oromootiin waaqa kadhachuun jara kana ni boochisutti beekani. Dhiifama jennaan waggaa dila kana hunda isin boochisuu dhabuu keenyatti. Mee afaan keenya yoo Rabbi kadhanne maal rakkoo qaba? Kana kan nama ajaa'iba. Kanaaf mee gaafisan gara fuulduraatti waan arraa fi boru keessa oolame ilaalle iftaan isinii finnaa uummanni keenya ammoo warri sirba artistoota Habashaa akkasuma diraama Habashaa laaltanis mee bakka jirtan dhaabbadhaa of laalaa. Dhaabbadhaa of laalaa. Har'a artistoonni jaraa maal hojjechaa jirti? Of yaadadhaa hagiyoo miti nuti ka nama jala deemnee dibbeetumaa oolu. Na dhiba yeroo tokko waan keenya kun isiniif gale. Kanaaf chaanaala keenya kana subscribe godhaadhaa oduu Rabbi nutti buuse. Waggaa tokko booda walitti deebina. Kanaaf akkanatti isinitti odeessaa jira. Waan akka kanaatii hin badinaadhaanis viidiyoo haaraan isiniifan hojjedhaa. Hundi keessan wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.